Egaa viidiyoo kanaan gadumatti dhaggeeffadhaa. Keessattuu ijoolleen Dubaay kana keessa jirtan dhaggeeffadhaa. ውጭ ተናዳ መታ እሷን እኔን ነው የምትመታኝ። ውጭም ተናዳ ትምጣ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና እኔን ነው የምትመታኝ። ከዛ ሸኝኝ በቃ እኔ በዚህ ሁኔታ መስራት አልችልም አልሰራም ስላት ወደ ኢትዮጵያ ነው ማሳፈርሽ አለችኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አልፈልግም ምክንያቱም እናቴን በምን ሁኔታ ላይ ጥያት እንደመጣውኝ ያውቀዋለሁ። እኔ ነኝ የማግዛቸው። Egaa obboloota koo akkuma dhageessan kana mijattiin tuni Dubaay keessa kan jirtu yeroo baay'ee Damosaa ji'a lama ji'a sadii naa kenniti yoo aartee alaa dhuftee na rukutti jette. Egaa biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu fi baay'ee rakkoodha. Yaa ta'u malee wanti hunduyyuu seera qaba. Wanti isin beekuu qabdan maal seetanii ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota ta'anii YouTubees gara jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo warreen haaraa dhuftanis ta'ee warroonni rakkina akkana kana keessa akka Micayyoon tuni matti kana keessa jirtanii maal seetanii wanti hunduyyuu amma yeroo ammaa kanatti jechuudha akka durii miti wanti hunduyyuu jijjiiramee jira. Unkaan rukutuu dhiisii arrabuma jechuudha hin beektumi nama arrabsu waan akkasii kuni sirriitti adabbii guddaa qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf seera biyya kanaatitu baasee jechuudha. Indoo rukutuu miti arrabumaan iyyuu sitti dabartee si arrabsinaan qixaatutu jira. Kanaafiyyuu egaa Micayyoon tuni yaa'u aarallee ta'uu dandeessi haddisiillee ta'uu dandeessi bakka haalli biyya kanaa keessa jirurree galuu fi dhiisuu danda'a. Yaa ta'u malee warreen rakkina akkanaa keessa jirtan yookiin immoo waan akkanaa gosi mudatee lakkoofsa imbaasii gaafa oo qabaatan imbaasiitti bilbiltanii rakkina san himachuu lakkoofsa san kennitanii fi jechuudha. Yoo sinjalaan kaasan ta'e immoo lakkoofsa shortaa 99 bilbiltanii rakkina kanaan afaan irree beekuu baattan hiriyoota keessanitti illee himtanii lookishin irree ergitanii fi akkasiniif itti haasa'an taasisuu qabdu. Malee dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaana nyaatte maaliifi rukutuu dhiisii bakka yoo hin barbaanne ta'e seerarraa gara seeraatiin fudhatte malee yookiin baddee ishee biran hojjettu Micayyoon tuni achi deemtee maal godhuu qabdi deebisuu qabdi jechuudha gara birootti gara fudhattetti deebisuu qabdi. Hin taaneef namni tokko erga namaa hin taane yookiin fuudhanii alarree baastee bakka barbaadde deemuu jechuun yookiin immoo akkuma fiddatti deebisuudha malee rukutuu waan akkasii aarii ofiishii Micayyoo irratti ba'uu hin qabdu. So warreen akkanaa yookiin immoo rakkina akkanaa keessa jiraatan dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti waan namni hunduyyuu jijjiiramee jira. Namni dhaga'uuf takka illee hin jiru jechuudha. Ijoollee haaraa hamma dhuftee yookiin immoo warroota daa'ima taatee akkas isaaniyyuu afaan waan hin beekne jalumaan callisan yoo ta'e isaaniyyuu rukutamuu hin qaban. Maaliif jechuufattuyyuu namni gara seera qabeessan dhufee hin rukutamu. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii warroonni rakkina akkanaa kana keessa jirtan yookiin immoo waan akkanaa kana mudannoo kanaa kana qabdan dhugaa dubbachuuf dhiyeenyuma kana seera akkanaa kun hamba'ee jechuudha. Imbaasiin Dubaayitti amma akka duriitii miti beektanii bilbilli takka bilbilamnaan akka duraanii beektanii biyya kana keessatti rakkoon jiru maa'inni imbaasiin bilbila namarraan kaasu ture dura. Garuu amma laazim bilbilamnaan laazim hin kaasu jechuudha. Amma dafanii bilbila tokko bichaan qabu imbaasiin bilbila hedduudha. Kanaaf lakkoofsa imbaasii san fudhattanii biyya Dubaayii amma Facebook irraa ni argattu jechuudha. Imbaasii Dubaayii jettanii gaafa search gootan isiniif ba'a achirraa fudhachuu dandeessu. Warreen hin beekne immoo anuyyuu isiniif maxxansaa jechuudha lakkoofsa isaanii. Warreen lakkoofsa isaanii hin qabne anuu isiniif maxxansa lakkoofsa 5 baay'inaan jira tokko kaasu tokko hin kaasu tokko kaasu garuu qaxxaamaan isinii wayyaa shortaarras immoo imbaasii isinii wayyaa jechuudha. Akka afaan keessaniin isin asaraddanitti sirriitti. Innaa akkasiniin jedha warreen rakkina akkanaa kana rakkina akka Micayyoo tana qabdanii jechuudha. Maaliif ijoollee hedduun asitti dhugaa dubbachuuf kana awwaalamanii ukkaamsama. Beektanii yeroo tokko biyya kana keessa arama qulqulluun yoo xiqqaate namoota xiqqootu jira biyya kana keessa miliyoonan kan lakkaa'amu garuu zeegaa biyya biraati.
dhugaa dubbachuu kanneen akka Indii, kanneen akka Misrii, kanneen akka Suudaan namoota akkana kanaatitu jira jechuudha biyya kana keessa dhugaa dubbachuu. Amma Araboonni qulqulluun baksis ammoo fe'iyyuu eenyu jedhan hin cakkanan. Keessattuu Misrii tana akkasumas immoo ammas keessatti baay'attee jirtu. Ishiin Indii fi an akka Misrii biyya kana keessatti si qoccootu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya sodaat akka malee yookiin poolisii yookiin immoo imbaasii bira deemtanii rakkina keessan kana deemuu osoo hin taane bilbiluu keessaniin himachuu dandeessu isiniin jedha dubbii gabaabaa. Wanti jiru kana maaliif akkanatti miidiyaa irratti baatee kana ta'e amma beektanii ani keessattuu immoo ani waa tokko isinii dhaama ijoolleen keenya TikTokii kanarratti jechuudha. TikTokii kanarratti anammoo hoggaa dheeraa mana kana taa'ee hoggaa dheeraa biyya kana keessa ture gin nan beekaa waa'ee miidiyaa TikTokii akka baay'inaan TikTokii akka ilaalanii jechuudha. Kanaafuu ana warroota amma beektanii yeroo tokkotti si argite taanee immoo arabni waan ati hin jaallattu amma fakkeenyaaf bilbila hin jaallatanii gaafa ati TikTokii hojjettee waan adda addaa ashqaabbattee ምናምን jettu kan hin jaallatanii sitti inaafu waan akkanaatirraa isa of eeggannoo godhaa ijoolleen keenya jechuudha. Immoo tokko immoo maal godhaa ofuma isaatii belleechetti akkana taanii namoonni akkasii dhugaa dubbachuuf mana biraatti soo dabartanii saniin saasanuu. Kanaafuu hanqiidhaan hojiidhaaf kan dhuftanii gadi jettanii mataa gadi qabattanii bulu. Akkasii gudaatiin akkasii kun dibdibiin akkanaa kun yaani dibdibbiyoon isin jedhu rukuttaa akkasii yaani takka mataa ishee eenyuun jennee rukutti dhuguma biyya kana keessatti waan akkasii kun yoo isin muudateen alatti afaanumaan jetti yoo ta'e hin dhagayinaafi namoota akkasii akkana taanee nu ajjeesuudhaaf maal godhaaf sina asfara afaan hin gaafa hin jette rakkoon qabu gin rukuttaa kana beektanii miidharra irraan ga'uu dandeessu jechuudha namoota akkana tokko immoo isin jedheetuma gaafa isheen aartata sitti hiitee na ajjeesuudhaaf akkana godhuudhaaf asiin hawaasa kan jedhu sobeetu ni jira jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya kaayyoo sin qabdan biyyaa baatanii biyya namaa keessatti akka jirrantanii gara biyya keessanii galtaniif. Kanaafuu namoonni hedduun ijoollee hedduun waan akkana ala ba'uudhaafis warreen sobanii deemni kana gootee akkana allisanuma dhugaa dubbachuu fi warroota ala hojjetanii ilaala. Akkuma amma uffata uffatanii gadi ba'anii fataa jedhanii hojii deebi'an kana miti keessaanii garuu birriin harkaraan jiru birri waa baay'eetu jira jechuudha. Warra ala hojjetan birrii hin guduuffatan meedee kan galuu ilaala warroonni ala hojjetan kana bituu sanitti baasuu dhiirota isaanii affeerra jiraman nuti mana kontiraata gaafa jiruu fi gaafa alatti gadi baate birrii baay'inaan argatanii malee dhugaa dubbachuuf amma mana kontiraata birriitti qoodhaan teessusan hin qabanii jechuudha. Kanaafuu kana laaluu qabdu. Alatti baanee akka isaanii kanatti uffannee deemnaa, akka isaanii kanatti bashannannaa, akka isaanii kanatti riftii godhannaa warreen jettanii baatanii makaraa takka sinitti fakkaatiin dhugaa dubbachuun makaraa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf akkuma amma ijoollee hiriyoota keessan alatti ilaaltanii maabalishoo isinitti itti mijatemii anis kanatti ba'eetan ala hojjechuu qabaa miti yoo ba'an hojiin hin jiru adabadhu mana ijaazaa keessa taa'ii isaan booda birrii dhabii abalishoo birrii naani qeechii maaloo akkanatti rakkadhii maaloo akkana ijoollee meeqa na gaafataan mana dhugaa dubbachuuf ani hiriyootuma kiyyaayyuu namoota meeqan hin ba'inaa haalli waan akkanaa qabaa rakkina hedduu of keessaa qaba. Kanaafuu hin ba'inaa gaafan jedhuuni kiyyasan hin dhageenye hin ba'anii baanan hojiin tabaadha yeroo keessattuu gisee manni barumsaa cufame isaan irraa jalqabee kunu hanga ammaatti ji'a 3 ji'a 4 qochi nyaatu malee dhugdu malee manni kiraatu jira dhugiisu jira kafana jira saamunaa jira maaltu jira kun jechaa dhufa. Kanarraa gadi jettee waa hunduma dandeessee gaafa rakkina argite beektee gaafa rakkatte malee namni tokko amma rakkatee rakkina san keessa gaafa darbee hojjetee of jijjiira garuu immoo namni rakkina hin argine yoomiyyuu of jijjiiruu hin danda'u. Dhuguma dubbachuu rakkinni waa baay'ee nama barsiistii waa baay'ee namaaf taati. Kanaaf rakkinnis gisee tokko
bareeda. Namni rakkatin uumaa hin argini uumaa itti fakkaatu waan namni hunduyyuu namni rakkatee kan rakkadhee amma guduunfachuun qaba amma hojjedhee of jijjiiruun qaba isatu dureessa abbaa birrii miliyoonaa ta'ee jechuudha. Sinii fedhe dhugaa dubbachuuf rakkinni waan nama barsiisan hin qabdu waan nama hin goone hin qabdu jechuudha. Warreen har'a hoteela qaban waa xiqqoodhaan obsanii gadi jedhanii rakkatanii rakkina san keessa darbanii har'a abbaa makiinaa ta'anii abbaa manaa ta'anii bakka aftaamii ta'uun warri aftaamii ta'e kun warra rakkina guddaa keessa darbeedha jechuudha. Malee namni qabeenyuma wajjin dhalatee miti. Isin gadi maal jechuu barbaadetanii ijoolleen asitti ashqaabbattanii gadi callisaatoo bula. Rakkinni hin dabarti wanti namni dabarre hin jiru. Kanaafiyyuu kana isiniin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti turtii gaarii qabaadha. Warreen haasaa kiyya keessattis natti muufattanii asmaanni hibamu isiniin jedha. Ani waan jirtu dhugaa dubbachuu waanuma jirtu isiniif hima. Maaliif anis amma beektanii rakkina hedduu keessan darbe garuu hin dabarti laata waan namtu hunduu hin darbaa jedhee maaliif darbite bakka waan rakkinni sunis darbe waan hunduu gaddis hunduyyuu darbee jira. Garuu har'a guyyaa irraa ga'ee jira galata waaqayyo waan namtu hin dabarre hin jiru rakkina keessa isin darbu namni bakka dhalatee namni gammachuudhaan jiraatu hin jiru. Anga dhuutti namni gammadaa ta'ee jiraatu hin jiru addunyaa kanatti. Hunduyyuu gaddaaf gammachuu dabarsaatu. Akkasiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha. Nagaan tura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti. Turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoo kana warreen haaraa taatan immoo like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye bye.